reeffi hayyuu seenaa obbo Ida'oo Odaa dilbata dheengaddaa gara biyyaatti gale. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Mogoritti humni mootummaa jiraattota irratti reebicha raawwachuu dubbatan. Gootichi Oromoo Atileet Fayyisaa Leellisaa dorgommii walakkaa maaraatoonii Koolombiyaatti injifannoo galmeessee jira. Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo OMN irraa oduu isiniif qabna. Oduu har'aatii waliin an Faayisaa Iliyaasee. Reeffi hayyuu seenaa obbo Ida'oo Odaa boruu dilbata kaleessaa gara biyyaatti galuu dubbatan. Sirni awwaalcha isaaniitiis ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'amaniin irratti hirmaachuun magaalaa Maqittii sirna oowwaa ta'een raawwatame. Badri Yusuf waan qindeesse qaba. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda guddaa gumaachaa kan turan reeffi hayyuu seenaa Oromoo obbo Ida'oo boruu dilbata kaleessaa Finfinnee dhaqqabe. Adoolessa 18 bara 2017 USA kutaa teenis keessatti dhukkuba kaansariin qabamanii wal'aansarra erga turan booda du'aan kan boqotan reeffi obbo Ida'oo boruu kaleessaa wayita Finfinnee seenetti firoottanii fi sabboontonni Oromoo hedduun gaddaan simatan. Ilmaan Oromoo Finfinneetti reeffa obbo Ida'oo simatan rooba yookaan bokkaa cimaa keessa yeroo dheeraa dhaabbatuun simannaa seena qabeessa taasisaniif. Gara magaalaa Maqittii yeroo reeffi isaanii geeffamu ammoo uummanni Oromoo magaalaa Maqii hedduminaan reeffa isaanii fardaan dabaaluun simatan. Obbo Ida'oo boruu hayyuu bara jireenya isaanii guutuu qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachan yoo ta'u, kanarraa ka'uunis ummata Oromoo biratti laabireerii sosocho'aa jechuudhaan beekamu. Ummanni Oromoo fi qeeroon magaalaa Maqii akkasuma Oromiyaa godinoota garaagararraa sirna awwaalcha isaanii irratti ummanni argame gadda guddaan liqinfame xiiqiin falmaa haqaa obbo Ida'oo boruu amaanaa itti laatan bakkaan gahuuf onnatuu isaanii dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuun mirkaneessan. Sirni awwaalchaa hayyuu seenaa obbo Ida'oo boruu achuma magaalaa Maqitti bakka firoottan sabboontonnii fi ummanni Oromoo dhibba hedduutti lakkaa'amu argamutti sirna ho'aadhaan raawwatee jira. Nutis maatii firoottan hiriyoota fi sabboontota Oromoo maraaf jajjabina hawwaa lubbuu isaanii rabbiin jannataa haa kennuuf jenna. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Mogoritti sanbata dabre humni tika mootummaa jiraattota irratti reebicha raawwachuu dubbatan. Dargaggoota magaalattii shanis duula gabaa lagannaa qindeessaniiti jirtan jechuudhaan qabanii mana hidhaatti hiraarfamaa jiraachuu dubbatan. Yihuun Ingidaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaabaa argaa magaalaa Mogoritti humnoonni tikaa mootummaa sanbata darbe jiraattota irratti reebicha raawwatan. Humnoonni tikaa reebicha jiraattota irratti raawwatan kanaan alattis dargaggoota magaalichaa shan hidhuu isaanii jiraataan magaalaa Mogor haala magaalattii keessa jiru laalchisuun odeeffannoo nuun ga'aniin ibsaniiru. Tarkaanfiin humnoota tikaa mootummaan fudhatamaa jiru kun diddaa daballee gibira humnaa olii mootummaan yeroo ammaa taasiseen kan wal qabatudha kan jedhan namni kun. Namoonni to'annoo jala oolfamanis duula gabaa lagannaa adda durummaan qindeessaa jirtu sababa jedhuun ta'uu dubbataniiru. Gabaa guddaatu ture guyyaan galee sanbata xiqqaadha. Isarra dhaabatanii humni xiqqaa wayyaanii qeerroo shani jedhame guyyaa kaleessaa jechuudha. Sababni isaa akka isaan fudhatanitti wiixataa kaasee hanga guyyaa sagaliitti gabaa lagannaa akkasumas immoo konkolaataanis suuqiin garaagaraa hin cufama wantoota jedhaniitu jira jedhaniiti isarra dhaabataniif immoo namoota haardee kooridha jedhanii warreen fakkeenyaa fi dura deemanii akkasumas uummata dhaabsisuu danda'an jedhaniit sallisanii of isaaniitiin sodaatanii of shakkaniiti ijoollee kana kan isaan qabuu danda'anii kanaan duras immoo ijoolleen kun mana hidhaa turtee warruma barbaadamaa turanidha. Isaanumatu raayyaa barbaadaa ture akka carraa guyyaa galee qaban jechuudha.
Magaalaan Mogor yeroo ammaa haala uumameen buufataa humnoota tikaa fakkaatteetti mormiin hawaasaa cimaan irra deddeebiin magaalichatti mudataa tures deebi'ee ka'uu danda'a sodaan jedhu uumameera. Aangawoonni mootummaa aanichaa fi humnoonni tikaa yeroo ammaa walga'iin muddamanii jiraachuunis ibsameera. Rakkoolee madda komii hawaasa magaalichaa ta'an furuuf hojjetaa jirra hololli jedhu irra deddeebiin dhaga'amus qabatamaan wanti mul'atu hin jiru kan jedhan namni kun mootummaan sochii qeerroo magaalichaa sossobbii fi humnaan ukkaamsuuf yaalii jabaa taasisaa jiraachuu ibsan. Uummanni Oromoo yeroo ammaa jijjiirama sirnaa kan barbaadu ta'uu himuun qabsoon taasifamu hunduu bakka hundatti bifa qindaa'een itti fufuu akka qabuuf waamicha dhiyeessaniiru. Qabsoon uummata Oromoo waa'ee gibiraatiin qofa wal qabatee odoo hin taane mootummaa abbaa irree mootummaa garboonfataa kana akka inni iddoo qabatutti duubatti akka hin jenne uummannis nu waliin jiru nus immoo qeerroon haal tokko kaanee jirra kan jirudha jechuudha dhaamsi koo. Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddeetti dilbata dabree waraanni addaa naannoo Somaalee bifa haarayaan uummata Oromoo irratti weerara banuun dhaga'ame. Usmaan Baayyuu. Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddeetti adoolessa 30 bara 2017 dilbata kaleessa waraanni poolisii addaa naannoo Somaalee bifa haarawaan uummata Oromoo irratti weerara banuun humni meeshaa waraanaa gurguddaa hidhate uummata nagaatti duuluun jiraattota jeeqaa akka jiruu fi uummanni Oromoos weerara poolisoota addaa naannoo Somaaleetiin irratti godhamaaru ofirraa qolachuun hawaasni tarkaanfii ittisaa fudhateen haga oduu kana qindeessinetti poolisoota addaa naannoo Somaalee irraa namoonni lama ajjeefamuun ibsameera. Gama uummata Oromootiin garuu namni wareegamee fi kan madaa'es ammaaf akka hin jirre maddeen keenya Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ibsaniiru. Weerara sa'aatii dheeraadhaaf itti fufeen erga poolisoonni addaa naannoo Somaalee lama ajjeefamaniin booda waraanni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee jidduu seenuudhaan uummanni aanaa Gumbii Bordoddee uf duuba akka deebi'u dirqisiisuun waraanni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee yeroo ammaa poolisoota addaa naannoo Somaaleetiif eegumsa godhaa fi akka jiran jiraataan aanaa Gumbii Bordoddee akkas jechuun dubbata. Godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddee waan araddaaleen isaan jedhu jiran laaforgoo gaamtii akka araddaa Gumbii kana. Wanta haaronni kan jedhu ammaan kana Oromoon waan Somaalee liyyu poolisii sanarratti tarkaanfii fudhattee jirtu jecha uummata Somaalee kan hanga tokko fixee jirtu kan lama argatarreessa haanda reessa gargaardotaa asitti jiran akkaataa deemanii jiranii duraan makalaakaatti uummata Somaalee saba xiqqaa kana waliin gootan jedhanii cindichi jiran yeroo uummata araddaa aanaa Gumbii Bordoddee jala jechu kana akkasii wajjin dhahaa turan. Uummanni makalaakiyaan poolisii illee uummanni irra lolutti jiran makalaakiyaan uummata Oromoo kana dura deebisanii Somaalee kana eegutti jiran naanneessanii. Mootummaan wayyaanee uummata jidduutti shira xaxuudhaan sabaa fi sablammoota ollaa Oromiyaa jiraatan walitti bu'iinsa daangaa fi bishaanii fakkeessuudhaan uummata Oromoo irratti duguuggaa sanyii gaggeessaatiin jira. Godina Baalee aanaa Agaarfaatti dargaggoota Oromoo mormii gabaa lagannaa gaggeessaatii jirtan jechuudhaan hidhaa fi reebicha hamaan kan irratti gaggeeffamaa jiru ta'uu jiraattonni OMN itti himan. Dabalata gabaasa kanaa Abdusalaam Hassan. Daballi dilaalli humna olii waliin wal qabate guutuu Oromiyaatti mormiin karaa nagaa gaggeeffamaa jira. Mormiin kunis iddoowwan daldalaa cufuu fi dilaalli isaan irratti murtaa'e diduun akkasumas tooftaa garaagaraatti dhimma ba'uun mormiin karaa nagaa akka gaggeeffamaa jiru maddeen gabaasaa jiru. Mormiin karaa nagaan hawaasni daldalaa gibira seeraan ala isaan irratti fe'ame mormuun taasisaa jiran dura dhaabbachuun dabballoonni OPDO fi mootummaa wayyaanee hawaasa nagaa mana hidhaatti guuraa jiraachuun gabaafame. Godina Baalee aanaa Agaarfaatti mootummaa wayyaanee qabsoo karaa nagaa gaggeessuun gaafii hawaasni daldalaa gaafataa jiruuf deebii kennuu dhiiste. Keessumattuu dargaggoota hidhaa fi reebicha hamaa irratti gaggeessaa akka jiran jiraattotni aanichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiru. Akka odeeffattoota keenyaatti dargaggoota magaalaa Agaarfaa fi aanichaa mormii gabaa lagannaa kana isintu qindeessaara sababa jedhuun walumatti qabanii reebaa kan jiranii fi namoota lakkoofsaan baay'ee ta'anis mana hidhaatti dararaa hamaa irraan gahaa jiraachuu ibsaniiru. Itti dabaluunis maddi keenya kun dargaggoota mobaayila smaartii fayyadaman harkaa guuruun kan caccabsaa jiranii fi badii isaanii malee magaalattii keessaa walitti qabanii kan hidhaa jiran ta'uu himanii namoota hidhaman kanneen keessaa Caalaa Usmaan, Nuura Amaan, Abdurrahim Hussein, Khalid Amaan, Maammoo Jamal, Abdullahi Abdaa, Nasru Amaan, Jamal Abdurree fi namni Isaa jedhamus kan keessatti argaman ta'uun beekameera. Akka yaada maddeen keenyaatti magaalaa Agaarfaatti mobaayila ammayyaa fi miidiyaa hawaasaa fayyadamuun akka yakkaatti ilaalamuun qabamanii reebamaa kan jiranii fi
fi mana hidhaattis dararaa hamaa keessummeessaa kan jiran ta'uu maddeen gabaasaniiru. Sirna kabajaa ayyaana hundeeffama OMN waggaa sadaffaa biyya Niwuzilaand magaalaa Wiilingitanitti qophaa'ee bifa oowwaa ta'een kabajamee oole. Ayyaana kanarratti Oromoonni kumaatamaan lakkaa'amanii fi keessummoonni biyya alaatis irratti hirmaachuun beekame. Sirna kanarratti obbo Shangalee Alii itti gaafatamaa OMN damee Paasifik irratti hirmaataniiti jiran. Keessummoonni ayyaana kanarratti hirmaatan tokko tokko akka jaanitti OMN wiirtuu lafee duudaa uummata Oromoo waan ta'eef yoomillee taanaa waan qabnuun cinaa dhaabbachuu qabnaa jaan. Haamileen hawaasa Oromoo magaalaa Wilingitan hedduu nama boonsa. Gama biraatiin mootummaa wayyaanee OMN irratti dhiibbaa godhaa waan jiruuf miidiyaa ijaa fi gurra Oromoo taatee kana harka mirgaatiin qabachuu qabnaan dhaamsa Oromummaati. Gootichi Oromoo Atileet Fayyisaa Leellisaa dorgommii walakkaa maaraatoonii biyya Kolombiyaa magaalaa Bogotaatti gaggeeffame irratti sadarkaa tokkoffaan xumuruun injifannoo galmeessatti jira. Atileetiin kun akkuma beekamu xumura dorgommii irratti mallattoo diddaa agarsiisetti jira. Dabalata gabaasa kanaa Muhammad Fantaalee. Gootichi Olompikii Riyoo Atileet Fayyisaa Leellisaa walakkaa maaraatoonii biyya Kolombiyaa magaalaa Bogotaatti dilbata adoolessa 30 dorgommicha mo'achuun injifannoo gonfateera. Atileet Fayyisaa Leellisaa fiigicha walakkaa maaraatoonii Bogotaa tokkoffaa ba'uun erga mo'atee booda akkuma gaafa dorgommii maaraatoonii biyya Biraazil Riyoo di Jeneeroo harka isaa wal qaxxaamursuun mallattoo diddaa agarsiisuun guutuu addunyaatti mul'iseera. Injifannoo booda yaada waa'ee mallattoo diddaa agarsiisuu isaatiin wal qabsiisee mootummaan Itoophiyaa mootummaa abbaa irreeti. Dimookiraasii afaanii malee dimookiraasiin haqaa hin jiru. Ajjechaan ilmaan Oromoo dhaabachuu qaba. Nuti uummanni Oromoo kan barbaannu nagaa fi bilisummaadha malee mirga lammii tokkooyyuu sarbuu hin feenu jechuun miidiyaalee addunyaa achitti argamaniif yaada laateera. Roga biraatiin immoo injifannoo walakkaa maaraatoonii Atileet Fayyisaa Leellisaa haala ajaa'ibaatiin Kolombiyaa Bogotaa irratti mo'ate kun miidiyaalee addunyaatiif oduu guddaa ta'eera. Kun immoo sadarkaa qabsoo Oromoo daran ol kaasee guutuu addunyaatti beeksisuu irratti gaheen Atileet Fayyisaan hojjete waan laayyoo akka hin taane hojiin isaa ragaa baha. Wayitii ammaa Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa atileetota Oromoo hedduu irratti loogii sanyummaatiin dhiibuun osoo qabxiilee gahaa isaan filachiisuu danda'u qaban dorgommiilee idil addunyaarraa hambisuun dhiibban hedduun atileetota Oromoo irratti raawwatamaa jira. Qabataman kan mul'atan gochaan yeroo ammaa atileet Caalaa Baayyuu irratti godhamaa jiru ragaa guddaadha. Kanaaf injifannoon Atileet Fayyisaa Leellisaa kun atileetota Oromoo mara keessatti quuqamni lammummaa akka biqiluuf hojiin inni hojjetee jiru waan laayyoo miti. Hayyan daawwattoota keenya kabajamoo gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tan naftee waliin turtii gaarii.